dhiirti takka jechuun dubartii wahuma lamaaf barbaaddi. Takkaffaan fuudhaaf, inni lammataa immoo fedhiif. Dubartiin takka ammaas dhiiratamtu fuudhaaf isii barbaadaa, dhiiratamtu fedhiif isii barbaadaa bareechitee adda beekti. Garuu dhimma dhuunfaa adda addaati jecha fedhii san jala deemtu jira. Ammaas ta dhugaaf deemtu ta fuudhaaf isii barbaadu san jala deemtu jira jechuudha. Kanaaf onneen dubartiidhaa dhiiratamtu fuudhaaf isii barbaadaa, dhiiratamtu fedhiif isii barbaadaa bareechitee addaan beekti. Amma ati dubartii taate halkan tokkotti dhiira fuudha wajji yoo kan chaatu gootu ta'e kurnan inni siin jaaladha yoo kan jettu ta'e mataan lamaatu hin fudhatu gadi seen tokkumaatti fuudha jala san keessaa dhimma faayidaatiif dhiira fuudhan bakka takkatti haasofsiiti malee dubartiin dhugaadhaaf hin miti jechuudha. Kanaaf dhiira dhugaadhaaf isii barbaadu ni beekti, kan fuudhaaf isii barbaadu ni beekti. Akka dhaamsatti wanni dubartiif dhaamu dhiira dhugaan si barbaadu, kabulchiif si barbaadu, haadha manaatiif si barbaadu onneen ta'e ni beekti waan ta'eef isa filadhu. Hireen dubartiidhaa gugguuta akka waan ta'eef. Kanaaf dhiira hedduu hojii akkasitti hamtu na baasaa maal qabaa jettee dhiira hedduu hojii akkasitti qalbii facaasurra riskii yoo kayyattu taate riskii rabbiin namaa kennaa ati addunyaa kanarraa hanga jirtu riskii rabbi sii kenne dhandhamtu malee addunyaa kanarraa hin deemtu. Kanaaf ta riskii tiriisiiti nama dhugaaf si barbaadu, nama fuudhaaf si barbaadu kan kabajaa ta'e si eegu dhiira akkasii filadhuu siin jaa. Dhiirti fedhiif si barbaadu haajaa sitti baanaan akkuma feessaalaa si darbee si biraa deema waan ta'eef duraanuu fedhiif si barbaada waan ta'eef fedhii san fixannaan ni deema haa. Kanaaf nama dhugaa dhiira dhugaa si barbaadu yoo jiraate yoo argatte ittiin boonniiti isa jabeeffadhu yoo dandeessine haa gochuuf yaali gama san deemuuf yaaliin siin jaa hubattan jeetin amana waan na dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa.